Saidi sini video in surah ke tulis. Tawa. No sinjano. ايوه شوف Kabajamtoota furtuu keenya dachane dhufnee jira jechaadha. Amma akkuma jalqaba isiniin jenne waan bibbinne dachaa jirra. Kunoo Saidoon illee duratti yeroo nu aniifachiin telefoona binneef nu aaree ture. Har'a sittoo jarzana biteefi? Inni illee kunoo sittoo biteefi. Jarzana biteefi? Maan ogattee bitte abbo haraa. Ati dura akkas jedhe. Maan ogattee bitte? Ogattee bitte haraa. Ani sittoo biteef hadiyyaa abbaa isiiti haa urgaawu. Obboleessi illee kabira eenyu? Jaarsillee bira siyaatu baatu. Haa urgaani du'aa yaa godhan itti mi'a. Imbe kumatis akkas pana hojjetu. Imbe gaani? Maatii kiyya guutuus hin beeka. Maatii kiyya guutii gandi kiyya guutuun. Akkas hojjetaa kenna. Amma raayil borusi binu biraa deemu deemti. Amma halkan keessaa saa meeqa? Saa meeqa sa? Jahaaf deema. Jahaaf deema. Bari'uu deema keessa jirru. Namni karaa deemu silaa gadi hin taa'u Umar bituu fiffiigaa. Amma bitaa hin dhumatu. Ammallee osoo silaa guyyaan illee ammallee gara biraatti san qofaa miti. Aflaallee goonaaf jennee turre. Guyyaan baay'ee jala ga'ee ariifannee inumaayyuu nu telefoonaayyuu yeroo binnu aflaa goonee fi kenninaa jennee turre beekta. Guyyaan waan jala ga'ee laa'ee baay'ee jarjarteef cal jenneetuma wannaa jennee yaani aflaalleen goonee fi hordoftoonni keenyaa isiidha maaliif aflaan goonee jedhanii yoo nu gaafatan akka yeroo hin qabne isilleen immoo ittiin qophaa'ufne kanaas jalqaba daddafee deemuu qabatee murteessitee osoo yeroo illee argatin silaan warra ayyuun goone inni turre isin gadi hin teenne olii gadi wabbitaa waa sirreessaa turte waan akka qamaa kanneen akka isin hin jenna hordoftoota keenyaa raayiloo maal jettan? Hayyee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma agartani kaa Saidoon dhumana kumatu akka tasaa akka carraa ta'e na qabate har'a. Kunoo shittoo yookiin immoo urgooftuu kennaadhaaf ani bituu kanan bahee inni maallaqa isaa baasee na gargaaree baay'een galateeffadha. Inni biraa
aflaan ka aflaa gochuudha fedhiin qabaayyuu mucaa kiyya torbeef way guyyaa kudha way na jalaa dhukkubee wan fuulatti yaa'e kanarraa kan ka'e mucaa kiyya echan jeeqame malee yookiin kennaa tuffadhe yookiin immoo warreen kanatti aaretti soodun ta'in baay'ee gammachuun qaba oduu aflaan godhame akkasin sinin jedha aflaa immoo har'asii goonadhanii har'a immoo mana noollee immigireeshiniin oolee mucaa kiyyaaf waraqaa ba'u jira akkasin sinin jedha ka hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa hin teenye kun guyyaarraa kaasnee naannoo sa'aatii meeqatirraa aniif Said naannoo sa'aatii 9 keeka inuma walumaan deemaa turre amma halkan keessaa naannoo sa'a 6 sinin jedha kanaaf warreen kana ka du'aayinaa kadhadhaa fi ti warreen baay'ee jaalatu kin baay'ee kabaju kanaaf isaaniif illee bareedeeyo du'aayinaa kadhadhaa maal gootan kasaa kadhadhaa jedhaadha inna galatoomaa inni sinin jedha ani ka yaadan qabu yookiin immoo galanni isaanii qabu baay'ee guddaadha kanuma irratti xumureera akkasii maa xumurtareen xumurin hordoftoonni asii tokko tokko dhaga'uu fedhanii dhageessisii amma osoo biyya galte maal jedhanii hordoftoonni beekta biyya galte viidiyoo iyyuu nuun waraabdu yookaan callisti yookaan dirree xayyaa garuu cimtee waraabuu qabda tamaam baadiyyaallee dhayxee maatii maaliif uummanni asirraa viidiyoo ati waraabdurraa waan dhugaan qabatamaan lafarra jiru ummata waraabdee wanni akkana maaliif namoonni biyya baanii yeroo dheeraa turan jijjiirama biyya keessatti jiru waan hin beekneef jecha kanaaf namoonni hedduun barnoota akka irraa fudhachuu danda'utti viidiyoo bareedaa biyya keessa deemtee waan argite duwwaa osoo hin ta'in waan biyya keenyaa waan bareeda haala bareeda akka nu waraabduu akka hordoftootaan biraan illee geettu keessattuu waan namoonni biyya alaarraa mallaqa erganii biyya bitamu waan akka lafaa haa ta'u waan akka manaa haa ta'u waan biloogii adda addaa fakkeenyaaf naan biyya kanarraa bahee yoo biyyarraa gadi bu'u maaltu akka isa barbaachisu sii galaami maal akka dirqama qabatanii galuu qaban waan adda addaati jira kanneen uummata waraabdeeti warri nuti duwwaan dhufan biyya kana keessa qofa osoo hin ta'in biyyoota biraatti irraallee dhufan waan akka ati jette kana akka qabatanii dhufaniif waan qabatamaa uummataaf uummata keetiif waraabuu qabda sirnaan jechaadha tole yoo ammoo sodaatte wanni goonu hin jiru sodaadhumati yeroo biyyaa baanu fi har'a hin marraami karaa Afrikaa marraami tawaalee deemtee kintaaki jira tollan aywa akkasi hordoftoota daawwattoota keenyaa silaa Raayiliin ammas garaa nu nyaatti nu bira deemuu deemti immaan dirqii qabanne dhufuu dide malee nu bira deemuu waan deemtu immaan dirqii qabanne silaa nu bira deemte inshallah rabbi nagaan si adeemsu hin deebitame achumatti heerumtee nafi malee akkasi biyyattis galtee ennaan sana fi hin ta'ini viidiyoo guyyaa lama guyyaa sadii marii gadhiisi waa hunda dalagii baadiyyaa keessa deema magaalaa keessa deemtu nama kenna maal ta'an gabbii uffata akkasi waa hunda maatii keetillee uummata wal barsiisi marii ummati garuu saramtu inshallah adi waan akkasiin jira waa insuraatiin marii ummati mul'isi isi marraa goota irraa fagaadhu marii ka viidiyoo irraa fagaadhu maatii kee mul'isi isaan illee rabbi nagaa wal siyaa qunnamsiisu ewa agati ko boqonnaa fudhattee yeroo gabbuutu dirree xayyaaraatti illee maruun irraa fatini bakka adda addaatitti marii siin jenna maal goore maal gochuun danda'amu jajjabaadhu hattuurraa eeggadhu finfinnee yeroo gabbuutu hattuu tolchitee eeggatu qabda warra biyya jiraniin hundaa wal qunnamuu qabda hunda isaanii jechaadha caaltuu faallee hin gatiin hadarraa caaltuun akkuma itti buuteen itti dhaqee rabbi Ulani Rosa Yasin Safwani Mukanusin Afnan hunda maaliif keessattuu caaltuu faadaraa waaqa sodaatti leewetta yoo heerumte lamti mi'a caaltuu heerumuu qabdu abada walla farmaasii akkasii isiilee mijalaan gatinaanii siin jenna gandu duraan galtu laa gandu duraan galtu dantaa nas bira mana tigisti duratti galtu as bira
sodaati ani nan bu'ee Farmaasii bitaa.